Nifaa ta'u biyyuma jirtanii fi haala jirtan hundumattuu nagaan adda ta'e sinifaa ta'u siniin jenna. Nagaatti aansuun weelkaam gara Amaan Orowaaf kan dhuftanii maamila keenya kan taatanii nagaan idduma jirtanitti sinifaa ta'u siniin jenna. Hayyee nagaatti aansuudhaan har'a mata durichis barumsa keenya jechaadha. Yuutuubiin keenya yuutuuba barumsaati. Sabiskiraayib gataa hordofaa maamila keenya taasisaniin jenna obboloota koo. Har'a mata durittis qabadhee dhufe bilbilli daayirektii nurratti xalafamu kini bilbila keenya nu xalafaniira jennee warroonni shakkinee fi kottaa na hordofaa akkatti ofirraa balleessitanii fi nama isin hordofaaru akkamitti beektanii yookiin ofirraa baastanii bilbila keessan irraa jechaadha. Namni kallattii garaagaraatiin isin haa xalafu haala garaagaraatiin tasa bilbilli keessanuu tasa xalafamuu danda'u yookiin beekameeti yookiin xalafamuu danda'u akkasumas daafirdii namni godheetiin isin hordofuus ta'uu danda'u jechaadha. Guutuun guutuutti kanneen irreessaan bira dhadhaan nama kana eessatti beeknaa akkamitti ofirraa qulqulleeffannaa wajjin ni ilaalla jechaadha. Maaliidhaaf bilbilli qabxiilee hedduutu jira jechaadha. Fakkeenya daafirdiis yoo ta'e bilbilli daafirdii namni yoo isin godhe namni yoo isiniif dawwale bilbila keessan bira darbee nama biraatti bahaa jechaadha. Daafirdii yoo isin godhe lakkoofsaa yoo hidhe isas akkamitti ofirraa baasna akkasumas bilbila akka bilbila namni biraas nu xalafe akkamitti beeknas akkamitti ofirraa baasna kan jedhu laalla. Bilbilli daayirektii ni xalafama ni beektu hundumti keessanuu. Email mina qofaa miti bilbilli daayirektii ni xalafama jechaadha. Garuu ofirraan eegdanii yeroo baay'ee manni hojjettan yookiin haala garaagaraati yookiin nama wajjinis nama iddootu jiraata waan ta'eef isin xalafuu danda'a. Kanaafuu yoo shakkitanii kun furmaata guddaa isiniif ta'a jedheetii yaada. Kan biraas imeelaanis akkamitti xalafama akkamitti akeekataas yeroo biraa waliin laalla har'amii kana irra laalla jechaadha. Daayirektii maan gara bilbila keenyaatti seennaa jechaadha. Daayirektii maan gara bilbila keenyaatti seenne koodii kanatti barreessina. Koodiin kuni bilbila keenya xalafameera yookiin kan jedhudha. Asumaan riqicha ni tunna istaarii ni tunna isa kana ni tunna 61 jenna jalqaba irratti jechaadha. Lakkoofsa kanaan ilaaltu jalqaba irratti riqicha ni tunna jechaadha. Akkasitti erga barreessiteen booda okey jettaan. Edda siif baasaa jechaadha yoo heddeetiin jecha naaf baasee jira jechaadha. Ilaalaale bilbilli yoo xalafame isa kanneen hundumaanuu si hordofanii jechaadha. Voisiinis daataanitti viiksii SMS kan jedhu hundumaanuu kan bilbila irratti si hordofanii jechaadha. Nama uumaan irra hin jiran jechaadha. Uumaan hordofaa hin jiran waan ta'eef nootti foolder qofanaan jira kun jechaadha. Kana uumaan hordofaa hin jiran waan ta'eef kun nootti ofanaan jira jechaadha. Hundinuu jechaadha. Yoo garuu namni isin xalafee jiraate iddoo kanatti iddoo kana jechaadha. Iddoo kanatti isinii baasa dirqama lakkoofsa baasanii iddoo kanatti isinii baasa. Lakkoofsa abbaa bilbila keessan xalafate yookiin nama isin xalafe haaluma fedhi karaa fedhiin isa xalafu dirqama iddoo kanatti isii baasa jechaadha. Amma naan baasne jechaadha. Uumaan xalafanii waan hin jirreef baanaa baasuu hin danda'u jechaadha. Garuu lakkoofsa kana yoo ofirraatti ilaaltanii hin argattu jechaadha. Ammallee kan biraas ni jira jechaadha. Akkasuma gootanii karaa mandeemu kana jecha 6 jettan dura 6 jenne akkas geetanii kan xiyyeeffadha lakkoofsan itti barreessu kana yeroo baay'ee xiyyeeffadha jechaadha. Lakkoofsa kana xiyyeeffadha. Seefis godha jechaadha. Ammallee irratti noo keen jenna lakkoofsa kanarraa hin jechaadha. Asirratti illee uumaa takka unaan finne jechaadha. Na xalafame hin jiru. Yoo na xalafame dirqama naa baasa jechaadha iddoo kanatti jechaadha. Garuu yoo xalafame maal inni hordofa daayirektii illee yoo nu dawwalame voice yookiin sagalee illee nu dawwalame nu hordofanii jechaadha. Garuu uumaa na xalafanii hin jiran garuu isin argachuu dandeettu yookiin tasa yaaltanii namni argamuu ni danda'a jechaadha. Kanaafuu qalbii takkaan yookiin kitaabota ofirraa qulqulleeffatanii ammallee isa sadaffaa bira dhalla jechaadha. Ammallee isa sadaffaa 6 jenna ammallee 7 jenna. Kanaan illee ilaalla ofirraamee hundumaayyuu isin garsiisa. Kanaan illee uummata akkana xalafanii hin jiran. Kanaan na xalafanii hin jiran jechaadha. Ammas irratti wanni isin garsiisu iddoo kanatti yeroo takka jechaadha. Lakkoofsa biyya jirtanii teelee biyya keessanii isinii baasa jechaadha. Diqqoo lakkoofsa 2 haga 3 jechaadha. Muraasa jechaadha. Koodii qofa fi lakkoofsa muraasa wayii dabalatee isinii baasadha. Lakkoofsa gabaabduu sayyoo argitanii hin shakkina sun teeleedha waan ta'eef uummata akka shakkii tokko hin qabdu isiniin jedha. Lakkoofsa muraasa wayii 3 biyya koodii biyya jirtanii walii isinii baasa. Hin guutu lakkoofsa kaawwan jechaadha 10 hin guutu. Lakkoofsa muraasa wayii 6 jechaadha. Sun ka teeleeti uummata akka shakkii hin qabdanii jechaadha. Suni hin baa rakkoon qabu anuu ofirraa balleessee rakkoon qabu. Garuu ofirraa isin balleessuu dandeettanii yoo itti ladhiistanii ookee homaa rakkoon qabu jechaadha. Amma kan biraadhaan jechaadha
gana akkatti hunda kan ofirraa yookiin yoo lakkoofsa namaa achi keessatti argitanii akkatti ofirraa hattaniin isin garsiisaa jechaadha. Ammallee lakkoofsa daayiverd yoo si godhan namni daayiverd yoo si godhee jiraate akkamitti argita kan jedhuufi isa kana tuttaa 21 ta'an lakkoofsi kun riilitti yoo daayiverd si godhee jiraate lakkoofsa abbaa daayiverd si godheessanii guutuun guutuutti si baasa jechaadha. Irrukutta tuttee yoo irratti rukutte akkanumatti si fida kunillee jechaadha. Uumaa daayiverdina godhanii jiran kana waan ta'eef amma kana hundumaa tasa yoo fakkeenyaan lakkoofsa kanneen nama daayiverdii argatanii yookiin nama sitti alfees yoo argatanii akkamitti ofirraa balleessan kan jedhuu fi furmaanis asuma jira jechaadha. Riqicha lama tuttu gabaajamatti 0 si'a lama tuttu lakkoofsa lama qofa tuttu jechaadha. Lakkoofsa lama tuttanii istaarii kanatti qofa riqicha qofatti tuttu jechaadha. Kan hundumaa ofirraa balleessuudhaaf isa kana gaafa barreessitanii bilbila keessarra hojjettan wanni tokko bilbila keessan shakkii malee fayyadamtanii bilbilli isin xalafame karaa fedheen jechaadha giru ka iimeelaa hin karfatu yoo hin jedhu kana jechaadha. Kan bilbila qafoo daayirektii qorraa qofaarra malee yookiin iimeelaan yookiin karaa waatsaappii karaa feesbuukaa midhaan xalafe sirraa hin balleessu kun suubanis sisteema qaba jechaadha. Sisteema ofirraa balleessitu yeroo biraa qabadhee isinii dhiyeessaa isiniin jedha. Kuni bilbila daayirektii ittiin si hordofuun gabaajamatti isa kana yoo rukutatte amma irratti rukunnaa jechaadha. Bakka accessful jedhee yoo akkanatti si fide bilbila kan kee shakkii malee si qulleessee jira jechaadha. Inni sirra si maru kun bakka guutuun guutuutti kalfoordu kan jedhu kuni alli hiriirsi successful kan jedhu kuni sirraa xumuree jira jechaadha. Bakka guutuun guutuutti bilbilaan kee shakkii takka hin qabu isiniin jedha. Akkasumas hordoftoonni keenya warroonni hordofaa jirtan guddaa galatoomaa jenna. Warroonni maatii keenya ta'uu barbaadanis maatii keenya taasisan subscribe gataa isiniin jenna. Barnoota isin barbaachisu asirratti isin gadi isin dhiisuu hin dagaddu isiniin jedha. Galatooma.